jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun oduu ijoo guyyaa rantanaati. Oduu irratti wajjinan Faayisaa Ilaasii turtiin teessan wajjin haa ta'u isiniin jenna. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Waccuutti Oraalin waraana wayyaanee fe'atee deemu garagaluudhaan agaajiin tokko battalumatti lubbuun yoo baatu tokko immoo miidhaan jabaan irra ga'ee hospitaala Galamsootti du'aaf jiru jidduun jiraachuun dhagahame. Sababuma kanaan wal qabatee yeroo ammaa waraanni wayyaanee magaalaa Waccuutti buufamuudhaan jiraattota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuunis himame. Godina Wallagga lixaa aanaa Beegii fi godina Horroo Guduruu Wallaggaatti mormiin hawaasaa jabaan dhagahamaa oole. Jiraattotni aanichaa tokkummaan ba'uun dhumaatii godinaalee Harargee lamaanitti mudateef gaddatti dhagahame ibsachuun diddaa sirna abbaa irree biyyattii irratti qaban dhageessisaa oolan. Bulchiinsa magaalaa Sabbataatti basaastotaa fi namoota harka qalleeyyii ta'aniif mootummaan federaalaa qarshii miiliyoona 60 ramaduun walitti qindeessee hiriira ba'anii poolisoota Oromiyaa fi Lammaa Magarsaan bulchuu jechuun mormii dhageessisuuf yaalii godhaa turuun dhagahame. Garuu to'annaa qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin gochi kun guutummaan guututti akka fashalaa'ee fi dhimma kana hordofuun qeerroon magaalaa Sabbataa daba deemaa jiru kana hubachuun kaayyoo diinaa fashaleessuu qabaa jechuun sabboontoonni dhaaman. Bulchiinsa magaalaa Bishooftutti miseensonni raayyaa ittisa wayyaanee kanneen daldala seeraan ala irratti bobba'an 4 kanneen qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamanii mana hidhaa godina Shawaa Bahaatti argaman ganamarraa murteen itti kennamuun dhagahame. Manni murtii magaalichaa yakkamtoota kanneen adabbii cimaa waggaa 6 hanga 12 fi ji'a 6 adabeetti jiraas jedhama. Tarkaanfii boonsaa lammiilee Oromoo shira wayyaanee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman deebisanii qubsiisuu godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti hojiin itti fufeeti jira. Akkuma bulchiinsi magaalaa Sulultaa bulchiinsi magaalaa Burraayyuuttis abbootii warraa 1,000 ol simachuudhaan qaama hawaasaa mara hirmaachisee deebisee dhaaburratti qophaa'aa jiraachuun dhagahame. Tolega daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun ijoon guyyaa rantanaasiniif qabnu kanuma fakkaata. Gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin Abdii Jamaal ture oduu teenya idileetii wajjin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.